namni keenya achi keessa seenee dhaabboleen amantaa namni wanna fe'e amanuu hin danda'a. Waa'ee kana amanaa san amanaa miti jechaa jirru warri kiristiyaana taatan manni kiristiyaanotaa beeta kiristiyaanonni yookaan manni amantii biyya san keessa jiran warri islaama taatan manni amantii biyya san keessa jiru warri waaqeffataa taatan manni amantii biyya san keessa jiru akkamitti Oromoo humnoomsuu danda'a han jedhu irratti wanna tokko lafa keenyarraa wanne tokko irratti mari'anna jechuudha. Afraffaa waa'ee bulchiinsa biyyaati irratti uummanni keenya humnoomsa irra jira. Oromoon ofiin of bulchuu danda'u irra jira. Ijoolleen Oromoo, barataan Oromoo, poolisiin Oromoo, wataaddarri Oromoo, nagaa Oromoo akkaataa inni itti eeguu danda'uu fi maaliif akka jiraachuu irra jiru, uummata isaatiif akka jiraachuu irra jiru, qabeenya uummata isaatiif akka responsibilitiin yookaan han isarraa eegamu sadarkaa tokkoffaa irratti uummata isaa bakka bu'ee uummata isaatiif dhaabbachuu akka ta'e akkaataa inni itti baruu fi warri mootummaa keessa hojjetan Oromoo irratti hojjechuu yoo ta'in akkamitti Oromoodhaaf hojjetanan jedhu irratti yaada tokko kaafnee akka poolisiititti wal faana haasofna jechuudha. Addaan qoqqoonnee wanni kun yoo nama jedhu dhiphaa fakkaata garuu wanna bal'aadha jechuudha. Inni shanaffaan waa'ee miidiyaati. Manni Oromoo gaazexaan biyya sanitti maqaa Oromoodhaaf ga'u hin jiru. Reediyoo fi televizyiiniin han dhuunfaa waa'ee Oromoo irratti dabarsinee Oromoo ittiin barsiifnu baay'een jiru. Kana akkamitti baay'isuu dandeenya? Roolii kana akkamitti babal'isuu dandeenya? Hanuman amma godhu kanaayyuu namni baay'een akkanumatti hunda keessaa dandeettiin hin jira. Hunda keessaa fe'iin uummata qarqaaruu, uummata isaa qarqaaruu hin jira. Kana akkamitti bakkaan geenya han jedhu akkamitti uummata keenya miidiyaalee adda addaa reediyootis haa ta'u, gaazexaatis haa ta'u, televizyiinitis haa ta'u, mana barumsaatiin seminaara fi barumsa akka adda addaa bakka jirrutti uummanni hanbahaa, handhiyaa, hankaabaa, hankibbaa, eddugaleessaa hundi isaatuyyuu of ijaaree akkamitti informationii biyya keessa jiru akkamitti walii hiruu danda'a waa'ee qabeenyaati irratti, waa'ee diinagdeeti irratti, waa'ee barumsaati irratti, waa'ee fayyaati irratti. Rakkina Oromoo hiikuudhaa akka miidiyaan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kanas akkaataa itti ijaaruu dandeenyu irratti mari'anna jechuudha. Inni jahaffaan waa'ee aartii fi intarteeyinmentiiti. Akkuma beektan warreen ijoolleen keenya haa sirban, han si'ilii adda addaa kaasaniitoo suuraa adda addaa kaasanii aadaa keenya ittiin babal'isan, warreen maxaafa barreessan, warreen akkana kitaabolee adda addaa nama keenya han darbee isaan dhufuu isaan fuulduraatis uummata keenya ittiin barsiisan akkamitti kana ijaaruu dandeenya. Oromoon akkaataa amma jiru kanatti cultural centerii magaala aadaan Oromoo itti dagaagee, afaan Oromoo itti dagaagee, namni Oromoo itti dagaagee magaalli kun dhugaadhaan keenya jedhu magaalolee baay'een Oromiyaa keessa odoo jiraatanuyyuu magaaloleen baay'een aadaa Oromoo calaqqisiisaan jiranii akkamitti aadaan Oromootii fi aartiin Oromoo, eenyummaan Oromoo Finfinnee dabalatee akkamitti achi keessatti calaqqisuu danda'a? Poolisii akkamitti nu qarqaara? Seera akkamitti nu qarqaara? Liidarshiipii akkamii yoo arganne kanarratti bakka tokko geenyaan jedhu irratti poolisii kana seera toora kana jiruun sirriitti irratti mari'anna jechuudha. Inni dhuunfatii fi inni torbaffaan utubaan torbaffaan uummata keenya humnoomsuu danda'u diinagdeedha. Diinagdee irratti uummanni keenya qabeenya lafa isaatirra jiru, qabeenya beekumsa uummata keenya keessa jiru, qabeenya hariiroo uummata biyya san keessa jira wajjin godhu irratti biyyoolee addunyaa wajjiniin hariiroo qabu irratti hundaa'ee raawwatee uummanni keenya akkamitti diinagdeedhaan qabeenyaan akkamitti daraaruu danda'a, akkamitti guddachuu danda'a, akkamitti bakka tokko ga'uu danda'a han jedhu Oromoo akkamitti humnoomsina han jedhu kana utubaa torban kanarratti ijaarree raawwanneetoo namni hunduuyyuu akkaataa qooda itti fudhachuu danda'u irratti maal godhu akkanarra jiru torbaniin walitti deebinee ani irratti haasofnu jechuudha. Oromoo humnoomsuun inni kaayyoo tokko jechuudha pirogiraamaan ani calqabaa jiru kana keessatti. Kaayyoon inni lammataa Oromoo duroomsudha.
Oromoon akkaataa sadiitti duroomuu isarra jira. Tokkoffaa namni isaa yaada fi beekumsaan of baruudhaan ija banachuudhaan waa arguudhaan duroomuu isarra jira. Kanarratti wanni guddaan maalinni namni keenya eessaa kaanet eessa geenya han jedhu sani sirriitti hubatee baruu isarra jira jechuudha. Pirogiraaman amma calqabe kanarratti ilaalcha keenya fuundura keenya eessa ga'uu akka dandeenyu tokko wal faana haasofna jechuudha. Kanaafuyyuu uummata keenya beekumsaan of baruudhaan aadaadhaan neetworkii yookaan qunnamtii inni biyya keessattis ta'e biyya alaatitti qabu tolchuu irratti ijaaruu irratti Oromoon akkuma jirutti wal qarqaaruudhaan akkamitti akkuma amma biyya keenya keessatti uummata kan maqaa dhahuun barbaadu warri wal qarqaaranii wal faana ta'anii wal ijaaranii too durooman hin beekna. Uummanni keenya akkamitti wal qarqaaruu danda'a? Akkamitti barumsa keessatti diinagdee keessatti akkamitti wal qarqaaree of duroomsuu danda'an jedhu irratti haasofna. Durummaan lammataa durummaa biyyaati. Biyya Oromoo keessatti dhuunfaadhaan namni tokkoon duroomuu duwwaa odoo hin ta'in akka communitytitti akka biyyaatitti akka uummataatitti yoo wal faana duroomne malee yoo wal faana wal deemne malee tokko nu keessaa baheetoo yoo wanna duroomu ta'e wanna fiixa bahuu miti. Warruma wal ijaareetu warruma wal qarqaareetu boruu namticha san yookaan faamilii beetasaba san irraa fudhateetu deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu uummanni keenya wal qabatee akkamitti durooma han jedhu jechuudha. Durummaa dhuunfaa, durummaa akka communitytitti, durummaa akka biyyaatitti akkamitti uummata keenya sadarkaa sadeen kanarratti xiyyeeffannee duroomsuu dandeenya jechuudha. Durummaa kana yoo haasofnu hanarra ittiin jiraannu duwwaa odoo hin ta'in dhaloota dhufutti darbuu danda'u akkamitti yaaduu dandeenya. Dhaloota dhufutti hiyyummaa odoo hin ta'in durummaa akkamitti dabarsuu dandeenya. Dhaloota dhufutti wallaala odoo hin ta'in beekumsa akkamitti dabarsuu dandeenya. Dhaloota dhufutti lola odoo hin ta'in nagaa akkamitti dabarsuu dandeenya han jedhu irratti marii tokko kaafnetoo wal faana haasofna jechuudha pirogiraaman qopheessu kana keessatti. Inni sadaffaan uummanni keenya barbaadu irraan deebi'ee amma tokkoffaa humnaa'uu isarra jira, lammaffaa duroomuu isarra jira, sadaffaa nagaa argachuu isarra jira. Nagaa han jennus wanna sadii irratti hundeeffama. Tokkoffaa nagaa namummaa argachuu isarra jira. Akka nafseedhaan jiraachuu isarra jira. Ajjeechan Oromoo dhaabbachuu isarra jira uummata Oromiyaa keessatti. Nagaan uummanni du'aa, namni keenya hidhamaa, namni keenya buqqaa, nageenyi hin jiru. Kanaafuu uummanni keenya akkamitti nagaa argachuu danda'a? Akkamitti nafseedhaan jiraachuu danda'a? Han jedhu irratti sirriitti mari'anna jechuudha. Nageenyi lammataa nagaa biyyaati. Nagaa biyyaa uummanni Oromoo kaabaaf kibbatti, lixaa fi dhiyatti, bahaa fi dhiyatti akkamitti wal ijaaree nagaa argachuu danda'a? Bal'inaan immoo biyya san keessatti warra ollaa keenyaa wajjiniin sabaaf sablammii ollaa keenya keessa jiran wajjiniin akkamitti nagaan jiraachuu dandeenya? Maal godhu nurra jira? Han jedhu san sirriitti mari'anna jechuudha. Isa duwwaa miti biyyoolee Afrikaa keessa jiran biraa biyyoolee addunyaa wajjiniin keessattuu akkan irranatti jedhetti warri hiriiroo Itoophiyaa wajjin qaban keessatti gaheen Oromoo nagaa naannoo saniit irratti nagaa biyya Itoophiyaa keessa jiruu fi nagaa naannoo san jiru keessatti gaheen Oromoon qabu akkamitti guddachuu danda'a? Addunyaa keessatti bakkeen Oromoo beekumsi Oromoo warri biyya san dhufan Oromoo dagatanii odoo hin ta'in uummata guddaa, uummata bal'aa, uummata humna guddaa qabu ta'ee akkamitti itti fufuu danda'a? Akkamitti nu faana hojjechuu danda'an han jedhu irratti mari'anna jechuudha. Kanaafuyyuu walumatti qabaadhaan gaafii gurguddaa saditu jira. Gaafii gurguddaa sadeen saniin deebifna jechuudha. Gaafiin inni calqabaa Oromoon akkamitti abbaa biyyaa ta'ee abbaa qabeenyaa ta'ee of bulchuu danda'an jedhu tokko. Gaafiin lammataa guddaan Oromoon bakka jirutti han biyya keessa jirus han biyya alaa jirus
irratti mari'ateetoo gara fuulduraatti deemuu danda'u. Warri pirogiraama kana immoo nafaana duuka buutaniitoo xiinxaltan han irratti mari'annu akkamitti biyya san keessa sabaaf sablammii biyya san keessa jiran wajjiniin akkamitti hiriiroo tokkoon wal kabanyee wal faana jiraachuu dandeenya. Odoo kun hanumna qabu hanumna hin qabne odoo miidhin akkamitti tokko tokko odoon saamin tokko tokko odoon buqqisin akkamitti wal faana jiraachuu danda'an jedhu san yaada san irratti poolisii san irratti seera akkamitti akkasitti wal faana nu jiraachisuu danda'a. Poolisii akkamitti akkasitti wal faana nu jiraachisuu danda'a. Isa godhuudhaaf immoo bakka bu'oonni keenya beektonni keenya maal yoo godhan rakkina kana hiikuu dandeenya han jedhu deebifna jechuudha. Inni sadaffaan biyyoolee Afrikaa dabalatee biyyoolee addunyaa han Awurooppaatis han Afrikaatis han Eeshiyaatis akkamitti jara kana faana hiriiroo diinagdeetiin hiriiroo siyaasaatiin hiriiroo nagaatiin wal faana jiraachuu dandeenya han jedhu deebifna jechuudha. Kana godhuudhaaf akkuma duratti jedhe wanna sadii irratti xiyyeeffanna. Hojjaan nu hojjannu hunduuyyuu mariin nu asitti goonu hunduuyyuu Oromoon bakka jirutti akka godhu sanaan wanna sadeen kan tokkoffaa Oromoo humnoomsuudhaaf hojjechuu isarra jira. Lammaffaa Oromoo duroomsuudhaaf hojjechuu isarra jira. Sadaffaa Oromoo nagaa isaa eeguudhaaf Oromoo akka nagaa argatu. Nagaa dhuunfaa nagaa akka biyyaatitti nagaa akka addunyaatitti akkamitti argachuu akka danda'u rooliin Oromoo bakkeen Oromoo maal akka ta'u irratti mari'anna jechuudha. Kanaafuyyuu har'a pirogiraama kana wannuman yaadaa jiruu fi karoora ittiin deemnu isin beeksisuudhaaf hin qopheesse asuma irratti xumuraa bakka jirtanitti wanna na dhaggeeffattaniif kanaan booda immoo torbanitti aanu kanuma irratti hundoofnee raawwannee keessattuu sochii amma jiru biyya keessa jiru biyya alaatis jiru walitti qabnee akkamitti garamitti deemaa jirra maal godhuu nurra jira uummanni keenya maal kaasaa jira han jedhu irratti deebii akkaataa itti argannu torban itti dhufu walitti deebinaa. Kanaafuyyuu wanna dhaggeeffataniif kanarratti immoo yaada keessanis fuulduratti babal'iftanii social miidiyaadhaan hanama wal argaa jirru achuma irratti akka yaada qabdan akka naa kennitanii sin gaafadha. Wanna dhaggeeffataniif galatooma akka dhaggeeffattan Waaqayyo sin dhaga'u bakka jirtanitti nagaa ta'a. Sadara pirogiraama keenyanirraa asuma kanuma irratti xumurra jechuudha. Galatooma. Thank you.